waaqayyo lafa kanatti maal si godhe gochaa gooftaan si godhe dubbata. Galanni Yesuusiif yaa ta'u ani hiiwatiin jedhama. Ishee. Waan hundumaafuu ulfinnis galannis waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Harka walitti buusaa qaba. መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ በምስክርነታቸውና በበጉ ደም ድል ነሱ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ጋፈ ዋንተ ዋቀዮ ኑፍ ራወት የሰነ ዱጋባኑ አናፍ ኢስኒፍ ኤበቱ ታ ዋቀዮ ዳፍሞ ኡልፊነቱታ ሰይጣናፍ ሞ ሰልፊነቱታ ኢየሱስ ጎፍታል አናፍ ኢስን ነምኒ ኦልማኒ ኦላምኔ ፍንጅሩ ነምኒ ለፈከነት ኤቢፈም hinjiru amantiidhaan fudhatan yoo ta'e jechuudha. Yesuus bara baraan gooftaan. Ani wantoota gurguddaatu naa ta'e isaan keessaa muraasan dhugaa ba'a. Kan duras dhugaa ba'eera. Osoo isin yeroo tokko dhugaan ba'e ani lammata dhufeera. Galanni Yesuusiif yaa ta'u. Yesuus gooftaan. Haleluuyaa. Ameen. Ji'a tokko dura obboleettiin wayii Arsiirraa dhuftee turte iddoo san teessee turte. Waliin beeknu aniif isheen eessaa dhufte jedhanii namni waaqayyoo gaafa gaafatan Arsii Addeelleerraan dhufee jedhan. Addeellee jechuun immoo iddoo dhaloota koo biyya san keessa. Achitti dhalattee isheen. Eeyyeen asii hanga sulultaawee walirraa fagaatee Addeellee isheen jettuu fi iddoo dhaloota koo jechuudha. Innaa ergaanitti dubbatame immoo biyya san keessaa namni ofumaan of ajjeesa. Mee namoonni yaadattan? Namoonni yaadattan? Nama of ajjeese eewwame. Maatii ishii keessaallee namni ofiin of ajjeese jira. Yaa. Dhugaadha jettee turte isheenillee. Innaa lafa san maaltu jira namni ofumaan of ajjeesa baratee gaafa milkaa'uu didee of ajjeesa fuudhee gaafa tajaajila gaa'illi ta'uu fi didee of ajjeesa. Bakka waan akkanaatu jira biyya sanarra jechuudha. Wanti tokko gaafa milkaa'uu fi didee yookaan qoricha dhugaa yookaan offannis waan abaarsa akkanaatu jira biyya sanarra. Innaan maaltu natti dhaga'ame namni waaqayyoo gaafa isheetti ergaa kana dubbatu waaqayyo iccitii lafa san jiru argeeraan jedhe Yesuus gooftaa. Harka keessa ol kaasaa ol bakaasaa harkeessa ilaa isinumarraa ni hacabu. Iyyaadatti yoo ta'e kana taphannaa kadhanne gaafa sana nama of ajjeesu qoricha nama dhugu gamadaan nama of ajjeesu dhaggeeffadhaa isin iyyaadatti yoo ta'e harka ol kaasaame sanyii keessan irraa ni hajjechatu. Ishee. Ergasii anis amanee kadhadhe yeroo san yoo isin isheedhaaf kadhattan anis bakka waaqayyo argeera kana booda ittiin fufu jedheen amane anis yeroo san erga gizee saniitii kunoo dhugaa waaqayyo nama sadii namni lama qoricha dhuge qorichicha hojjechuu dide. Erga gaafa asitti kadhatameefi. Ebelinus qoricha dhugee ture garuu hin duunee jedhan maatiitu natti makan. Namni tokko dhageenya isin galaan jiru. Yaa dhaggeeffannu sitti himaa asitti ergaan dhufe nama of ajjeesu jira maatii kee keessaa. Afura akkasiin laficha qabatee jira innaan kadhanne erga kadhatameefi booddee immoo namoonni yaalii ofirratti godhan maal ta'anii hin duune harka kee ol kaasee adeera abaarsa kana sirraa garagalche. Ta'ame. Ishi. Namni lama qoricha dhugee hin duune namni lama qoricha dhugee erga asitti kadhatame. Kaabarraa, kibbarraa, baharraa, dhiharraa ammachuu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ganna kanaaf isa qophaa'ee dhiigeera. Humna wangeelaa kanaan garagalcheera. Abaarsa saba kanarra jiru barattoota qormaata fudhatanii galan hojjetoota qonnaan bultoota galaanaan nyaatamuu finyoodhaan of ajjeesuu qorichaan of ajjeesuu humna dhiiga Yesuusin saba kanarraa kaaseera. Barattoonni kanaan dafuu saba kanarraa kaaseera. Dhaloota kanarraa garagalcheera. Lafa kanarraa garagalcheera. Biyya kanarraa garagalcheera. Qilleensicharraa garagalcheera. Cabsee. Namni tokko iyyeenarraa cabeeraa jiru. Jalaanarraa cabeera. Isa dhaloota karaa tabbisu. Isa dhaloota nyaatu. Isa dhaloota ajjeesu. Isa dhaloota maraatu. Isa dhaloota galaanatti galu. Isa dhaloota hilu. Isa dhaloota qorichoo baasu. Addunyaa kanarraa garagalcheera. Lafa keenya Oromiyaarraa garagalcheera. Magaalaa keenyarraa garagalcheera. Qilleensa keenyarraa garagalcheera. Biyya kanarraa garagalcheera. Ajjeesa. Galateeffadhaa gooftaa. Namni lama qoricha dhugee ergasii garuu hin duune. Ergasii hin duune namni tokko immoo odoo uffanni isaa jiru gamadatu ciccite. Uffanni isaa utuu jiru erga kadhatame. Namni sagaleen illee qabu.
namni qaqqabeetu bakka eegas hiikisee namtichi sunis hin duune jarri sadanuu jiran. Jiru jarri sadaniyyuu. Ergaa asitti kadhatame afurri kun hin rukutamu. Hin rukutamu eegasii waan akkanaa. Ammallee waan kadhadhaa nama amaneef nama harka sana duukaa ol kaase. Saba kanarraa, lafa kanarraa, qilleensa keenyarraa, du'a garmalee, dhalatanii karaatafu, hojjetanii karaatafu, daa'imman karaatafu, daldalaa karaatafu, jireenyaa karaatafu, dargaggoota keenyarraa, abbootii keenyarraa, harmootii keenyarraa, humna dhiiga Yesuusiin garagalche. Humna dhiiga Yesuusiin garagalche. Humna dhiiga Yesuusiin garagalche. Yaadoo gatiyaa. Eshi. Na Waaqayyo argeera jawwee lafa san jiru dhugaadha namni baay'een lafa sanitti ofumaan of ajjeesa. Ofumaan? Eeyyee ofumaan of maatii koo keessaayyuu nama baay'eetu ta'e akkatti of ajjeesa. Of ajjeesee maatii kee keessayyuu? Eeyyee amma garuu harki Waaqayyoo irratti. Hin ta'u kana booddee. Uffata dhaabatu wangeela baannee jiru kana booddee hin ta'u. Uffata wangeela nurka jiru kun hin ta'u. Uffata wangeela baannee jiru kun hin ta'u. Uffata Yesuus hin lallabnu kun hin ta'u. Hidhamne Yesuus karaatti galmageera. Hiikaan baara. Eshi nora. Galanni Waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Ayyaanni afurri hamaan lafa san jiru jechuudha. Anumayyuu na ajjeesuu yaalee ture bara 2012 dhumarra jechuudha. Ganna keessaachiin ture 2013 seenuudhaaf guyyoonni muraasni gaafafan achi dhaqeen ture. Sumaaf sagadaan kadhachaa ture achitti kiristaanota wajjinna. Barri 2013 seenuudhaaf guyyaan tokko gaafa isaaf tajaajila hin qaban ture. Kaza baay'ee rooba ture. Laga wayiitu jira laga san ce'aniitu iddoo waldaa kan dhaqamu jechuudha. Kaza barii isaa san tajaajilaaf osoo deemaa jiru laga ce'uudhaaf caammaa baafadheetti seeneen iddoo keessa gaafan ga'u daraa shufaa wanti jedhamu wayii jira. An diigamee namatti dhufu wayii. Iddoo keessa ga'een daraa shufaan sun natti dhufe. Gaafa natti dhufu waan girgiddaan wayii waan diigamee gara koo dhufu natti fakkaate na waan inni irraa hafu natti hin fakkaanne. Yesuus jedhee harka koo akkatti kaase. Gaafa bishaan akkatti mataa koo irra darbe ani garuu dhugaa Waaqayyooti harki wayii butee duubatti na baase. Ameen. Afurichisiyyuu yeroo malee nyaachuuf ture. Ati garuu naannoftee wangeela lallabda kanaa. Haleluuyaa. Eshi. Harki wayii duubatti butee gaafa na baasu egasii bishaanicha waan ilaalu qumatii kootiin bishaanichi deemaa kan jiru jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa baay'ee hursa. Achuma dhaabbadheen bishaanichi hin darbe anis dhaqeen tajaajila koo tajaajila ergan xumuree booda dhugaa bahee jechuudha. Waaqayyo waan dinqii hojjete. Galateeffadhaa gooftaa. Torbee lama dura namni Waaqayyo asitti bilbila keessan gurratti qabadhaa. Guyyaa sadii as wanta haaraa dhageessanii. Guyyaa sadii as. Waan gammachiisaa dhageessanii jedhanii namni Waaqayyo labsii labsaa turan. Yesuus gooftaadha. Lafa kanatti labsiin gaafa labsamu nama amaneef hin umata. Yesuus gooftaadha. Namni Waaqayyo zim jedhanii miti kan labsan jechuudha. Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamaniiti waan Waaqayyo jedheeni kan dubbatan waan ta'eef waan namni dubbate yookaan raawwachuu dhiisuu danda'a yookaan hin raawwatu. Waaqayyo garuu isa dubbate sana hinuma raawwata. ዝናብ ከሰማይ ወርዶ መሬትን ሳያርስ በከንቱ እንደማይመለስ የእግዚአብሔር ቃል ካፉ ወጥቶ ሳይሰራ በከንቱ በፍጹም አይመለስም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ግን የሚሆነው ለሚያምን ሰው ብቻ ነው። ሃሌሉያ። አኒስ አመኔ በቃ ማለት እያኔ ዋነን ነገሰ ነጠጋ ጀዴቶ እያኔ በቃ አዲስ ነገር እሰማለሁ። እግዚአብሔር እንደተናገረው አዲስ ነገር እሰማለሁ። መልካም ዜና እሰማለሁ እያልኩኝ አመኜ ተቀበልኩኝ። አሲቤ ጋፈ ጉያ ለመታ ብልብሊ ሃራ ወይና ብልብለም ብልብልች ሞ ማሊዳ እሱኒ ኬኛ ወጋ ኩደለማ በዴቱ bakka inni jiru hin beeknu waggaa 12 jechuun salphaa miti daa'iman ture yeroo sana iyyuu jechuudha bakka badee haati isaa halkanii guyyaa boossi mucaan koo hin du'e moo hin jira moo halkanii guyyaa waa'ee isaa boossi gaafa asitti kadhatamee gaafa guyyaa lammataa bilbilichi naa bilbilame ilmi isaa naa bilbileetu abbaan keenya argameera jaleera gara mana
jiraadhe. Dhugabamusa kana kan godhe immoo qulqullummaa isaa jabina isaa Iyesuus waan ta'e. Daqiiqaa kana yeroo kana kaasee sagalee gammachuu dhagaa. Sagalee gammachuu dhagaa. Sagalee gammachuu dhagaa. Borsaatii jaasitti sagalee gammachuu dhagaa. Sagalee gammachuu dhagaa. Namni lafa badee hagalu. Kunni lafa badee hagalu. Hojiin lafa badee hagalu. Saayinni lafa badee hagalu. Biizinasii lafa badee hagalu. Daldalli lafa badee hagalu. Jireenyi lafa badee hagalu. Naateera namni jedhu ameena jedhuka. Bara soba gatiyaadha. Nama ilil jedhee fata'uuf. Nura, waggaa 12 guutuu badee ture. Asii labsiin labsamee guyyaa lamaasitti waan dhageessu. Nama simbira jiru jekkee salaalaa nabiraa kayyanaa waatu taa'ee haalli keenya itti olaan jiru jedhaani. Waaqeffannaan keessa naa ta'an jiru jedhaani. Ameeniin keessa itti kutaan jiru jedhaani. Anaaf waatu naa ta'aati jedhaani. Guyyaa lamaasitti waatu harka koo galaa jedhaa. Angalataa fannaa fannaa jedhaani. Annu gabamsaa fannaa fannaa jedhaani. Nabiraa kayyanaa ariifannaa biraa kaafiyamee jedha. Nura, bayi Yesuus. Ishi. Ergasii mucaa isaati kan na bira bilbilee egasii ani immoo maatii hunduma bira bilbilaan ture. Agoteen biruu argameera hunduma isaaniitti himaan ture. Hunduu argameera. Yesuus gooftaan. Haleluuyaa. Gootee akkamitti barbaaddee argattee በቃ አንቺ የምትገርሚ ሰው ነሽ እኔ አይደለሁም ጌታ ነው ያገኘኝ። አሜን። የሚገርም ነው። Dhuga-baatiin koo gabaabumatti kana fakkaata. As nuyi duudha namni dhuga-baatii hin qabne hin jiru. Kun sodaatee ta'uu danda'a. Kun immoo bakka waan ta'e sababa godhateeti malee dhugaan argixanyaa na'e misakirina የሌለው ሰው የለም። ኤለመንቱ argameera. Ameen. Inni barbaadu argameera. Inni barbaadu argameera. Jedha inni barbaadu argameera. Inni barbaadu argameera. Iyya ameen jedhaaka. Maal jettamee hiwwatu namoonni maal jedhuwati maal jetta gochaa waaqayyoo lafa kanatti hojjetu kana dinqii harka Yesuus kana nura. ክብሩን እግዚአብሔር ጠቅልሎ ይውሰድ። አሜን። በቃ በሙሉ ልብ ደግሞ መናገር የምፈልገው እግዚአብሔር በዚህ ቦታ እየሰራ ነው ማለት አርጋጅር ትንግምት waaqayyoon namni dhibee garagaraanlee irraallee fayyaa jira. Namni immoo amantiidhaan wanti addaa ta'eefis jira. Kana hundumayyuu immoo kan hojjetu harka waaqayyoodha. Keessummaan lafa kanatti affeeramee hafuu danda'a. ግን affeeramee kan nama jalaa hin hafne hafuurri qulqulluun amanamaa inni keessu lafa kana jiru. Nama geggeessa. Bakka hafuurri qulqulluun jirutti waaqayyoo hin hojjetu. Yesuus gooftaadha. Na waaqayyoo lafa kana jira nama amaneef dhugaadha nama amaneef hinumata nama amanneef garuu sagantaan siluma jiruuf qofa dhufee hirmaatee deebi'uu danda'a. Gin namni amanee gaafa dhufe namni waaqayyoo asitti gaafa labsii labsan labsiin isaan labsan sun dhuguma ija hin godhata. Nama akkamiitiif nama amaneef jechuudha. Asirratti bishaan irratti gaafa kadhatan bilbila keessan irratti gaafa kadhatan cal jedhanii miti dhuguma amanaa waaqayyoo waan haaraa. Yes. Hallelujah. ምክንያቱም namni waaqayyoo gaafa tajaajilu ofii isaatiin yookaan beekumsa isaatiin geggeeffamee osoo hin taane hafuura qulqulluudhaan. Hafuurri qulqulluun immoo humna hojjetu of keessaa qaba. Nama amaneef jechuudha. Kanaafuu lafa kanatti gaafa dhuftan amanaa jechuun barbaada. Bakka labsii labsamuudhaan sagalee waaqayyoo dubbatamu. Ani raajiin natti dubbatamee miti lafa kanatti dhuga-baatiidhaaf waggaa kanatti kunoo yeroo lammaffaadhaaf kana dhufe jechuudha. Raajiidhaan natti dubbatamee osoo hin ta'in amanee san fudhadhee waaqayyoo dinqiinaa hojjeteera. Amen. Yesuus gooftaadha. Hallelujah. Waaqayyoo lafa kana jiran ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። namni amanu ameen jedhu artichaas qaba dhiiga golgootaa gubbaatti lola'een marfami danqaan karaa kee irraa haa qabu haalli hundumtuu siif mijatu ulfinni waaqayyoo si wajjin haa ta'u ergamoonni waaqarraa harka kee haa qaban dhiigi Yesuus dhiiga kee haa golgu hafuurri isaa hafuura kee haa to'atu eenyummaan isaa karaa kee daandii kee hundumaatti si haa qajeelu dhuga-baatuu ta'e hamma bara baraatti
Nadhiiga Yesuusiin ameen. Ameen.